Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Baruuftuu mata dureen har'a waliin ilaallu 1.4 tuutota qooyyaboo kan jedhu waliin ilaallaa. Aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. 1.4 makoo tuutotaa. Hiikoo 1.4 yoo ilaallu A fi B'n tuutota yoo ta'an tuunni miseensota A yookaan B yookiin miseensota A fi B keessa jiranii tuuta A makoo B jedhamu. Maal jedhaa? A fi B'n tuutota yoo ta'an tuunni miseensota A yookaan B yookaan miseensota A fi B keessa jiranii tuuta A makoo B jedhama. Mallattoo isaatiin yeroo ibsinu A makoo B. A makoo B jedhamaa jechuudha. Kana jechuun A makoo B jechuun akkasiin barreeffamaa jechuudha. Kana jechuun mallattoo U kan fakkaatu asii olee galagaluun jechuudha. Bifa kanaatiin kan inni barreeffamu jechuudha. A makoo B yeroo barreessinu. Fakkeenya kurnaffaa kana haa ilaallu. Fakkeenya kurnaffaa yoo ilaallu tuunni A kana tuunni B immoo kana yoo ta'an A makoo B yeroo barreessinu kana ta'a jechuudha. Kana ta'a. Maal gootu? Walitti maktanii barreessitu. Isa as jiruu fi isa kana maal gootu? Walitti maktanii barreessitu. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan yeroo walitti maktan bakka lama jira asitti sadi bakka lama jira. Asis ni jira. 4 asis ni jira. Asis ni jira. Yeroo walitti maktan as keessatti jechuudha irra deebiidhaan hin barreessitan jechuudha. 3 fi 4 irra deebiidhaan hin barreessitan. Maal gootu? Tokko qofa barreessitu. Yeroo walitti maktanii barreessan kan A's kan B's yeroo walitti maktanii barreessan A makoo B'ti waan ta'eef jechuudha. Yeroo walitti maktanii barreessitan maal gootu? Tokko qofa fudhachuudhaan kan isin barreessitan malee asis 3 waan jiruuf asis 3 waan jiruuf 3 bakka lamatti barreessuu hin qabdanii jechuudha. A makoo B yeroo barreessitan. Akkuma asirratti argitan 1 2 3 4 5 6 A B jedheeti jira. Yeroo walitti maktan asii 3 as jira, 4 as jira, 5 as jira, 6 as jira. As keessas ni jira jechuudha. 3 4 5 6. As keessa immoo asii immoo 1 ni jira, asis kunoo jira. 2 ni jira, asis ni jira. A fi B'n as jira, asis ni jira jechuudha. 4 asis ni jira ture. Maanni tokko qofa kan inni barreeffamu jechuudha. Bakka lamatti miti. As keessa waan jiruuf bakka lamatti barreessuu hin qabnu jechuudha. Tokko qofa kan barreessinu. Lammaffaan immoo C'aan kana D'n immoo kana yoo ta'an C'aan makoo D maal ta'a? Kana ta'a jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Asii ishii kana tokko kunoo barreessineerra. Asii 2 ishii kana asii fudhannee 3 hoo asii fudhannee 4 hoo asii fudhannee 5 immoo asirraa fudhannee 6 hoo asirraa fudhannee 6 immoo asirraa fudhannee 7 immoo asirraa fudhannee 8 immoo daarraa fudhannee jechuudha. Akkuma asirratti argitan makoon akkasidha jechuudha. 1.4 kiba tuutotaa. Hiikoo 1.5 yoo ilaallu A fi B'n tuutota yoo ta'an tuunni miseensota A fi miseensota B ta'an of keessatti qabate A kiba B jedhamaa jedha. Mallattoodhaan yoo ibsamu gaa A kiba B yeroo ibsamu bifa kanaatiin kan inni ibsamu jechuudha. Kamiini? A kiba B. Mallattoo naa fakkaattu kana jechuudha. Naa ishee fakkaattu. Bifa kanaatiin kan isin barreessan jechuudha. Kana jechuun yoo dubbifamu A kiba B jedhamaa jedha. Maal jedhamee dubbifama kuni? Kan yeroo dubbistan A kiba B jechuudhaan dubbifama. A kiba B jechuun tuuta miseensota tuutota A fi B keessatti argaman
qabatedha jedha. Kana jechuun A keessattis B keessattis ni argama jechuudha. Kipha inni jennu sun miseensota jechuudha. Miseensota kan A's kan B's keessatti kan argamu sun maal jedhama? Kiphadha jechuudha. Asirratti ilaaluu dandeessu. Fakkeenya 11ffaa kana yoo ilaallu tuutota armaan gadiitti kennaman irratti hundaa'uun kiphoota isaanii barbaadi jedha. Kiphoota isaanii barbaadi jedha. Asirratti A kipha B, A kipha B yeroo barbaadnu asirratti A'n kana tuunni yookiin tuunni A kana miseensi isaa immoo akkuma argitan A, B, C, D, E'dha. Kan B immoo 1, 2, A, B, C'dha. Kanaafuu kipha isaan waliin qaban. Kana jechuun kipha yeroo jennu A fi B'n kan waliin qabanidha jechuudha. Maali kan isaan waliin qabani? A'n as keessa jira, B'n as keessa jira, bakka lamaanuu jira jechuudha. C'nis bakka lamaanuu jira. Tuuta A keessas tuuta B keessas. Kipni isaanii maal ta'a jechuudha. Kanaafuu kipni AB tuuta AB jechuudha. Maal ta'a? A, B, C ta'a jechuudha. Isaan kam ta'a? Kunoo isaan kana ta'a jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Furmaata isaa kunoo barreesseetii jira kitaaba keessan irratti. Maal ta'a? A, B, C. Kan isaan waliin qabanidha jechuudha. A keessas jira, B keessas jira. Sun maal jedhama egaa? Kipha jedhama. B'rra kan jiru immoo B kipha C. B'n kipha B kipha C jedha. B'n kipha C isa jedhu kana B'n kamii? Kana tuunni isaa, C'n immoo kana. Kipha isaan waliin qaban yoo ilaallu maal ta'a jechuudha? A'n jira, B'n jira. As keessa C'n jira bakka lamaanuu hin jiru. 1, 2 kana ta'a jechuudha. A'ni bakka lamaanuu jira. Asis jira, asis jira. B'noo asis jira, asis ni jira. B keessas tuuta B keessas tuuta C keessas B'n jira jechuudha. Tokko bakka lamaanuu jira jechuudha. Tuuta B keessas tuuta C keessas. 2 tuuta C keessas tuuta B keessas jira. Kanaafuu kipha isaati jechuudha. Kipni isaa kamii? Isa lamma isiniif tarreessedha jechuudha. Akkuma argitan 1, 2 A, B. Maal jedheen isiniin tarreessanii? A, B, 1, 2 jedheen tarreesse. Kuni tokkuma jechuudha. Maaliif bakkatu wal jijjiire malee tokkuma. Isa kana faana jechuudha. C yoo ilaallu immoo A'n kipha C'ti jedha. A'n kipha C'ti jedha. A ishii kana fi ishii kana ilaalla jechuudha. C'n immoo kana. Kipha isaan waliin qaban yoo ilaallu A'n ni jira, B'n ni jira, B'n ni jira asii. D'n as jira, D'n asis jira, E'n asis jira, E'n asis jira. Kanaafuu A, B, D, E ta'a jechuudha kipni isaa. Asitti furmaata isaarra ilaaluu dandeessu. A, B, D, E. D'n immoo yoo ilaallu A'n kipha D'tii jedha. A'n kanadha. D'n immoo kanadha. Kipha waliin qaban jira? Hin jiru. Kanaafuu maal goona? Tuuta duwwaa barreessina jechuudha. Tuuta duwwaa akkasiin barreessina. Kun asirrattis isiniif furmaata irratti isiniif barreesseetii jira. Hubadhu. A'n kipha
baati walqixa baan kipha aati. Ishii kana hin dagatinaa. Aan kipha baati walqixa baan kipha aati jechuudha. Ishii kana hin dagatinaa qabadhaa. Bakka wal jijjiire jechuudha. Bakka wal jijjiireet walqixa ta'a jechuudha. Tuutota waliif alagaa. Tuutota waliif alagaa maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Hiikoo 1.6 yoo ilaallu kiphni tuutota lamaan tuuta duwwaa yoo ta'e tuutonni kun tuutota waliif alagaa jedhamu. Kana jechuun tuutonni kun lamaan miseensa tokko illee waliin hin qaban jechuudha. Egaa miseensa waliin hin qaban taanaan waliif alagaa jenna. Dura kipha isa jenne sun jechuudha. Kipha isa jenne sun yoo lamaan isaa keessa jira ta'e miseensa tuuta lamaan sanaa jechuudha. Lamaan isaa keessatti yoo argama ta'e waliif kiphadhaa jenna. Garuu amma immoo yoo lamaan isaaniiyyuu tuuta A keessas B keessas kan ittiin wal fakkaatan hin qabne yoo ta'e jechuudha. Homaayyuu kan ittiin wal fakkaatan miseensa isaatiin kan ittiin wal fakkaatan kan hin qabne yoo ta'e tuuta suniin maal jenna? Tuuta waliif alagaa jenna jechuudha. Asirratti fakkeenya 12ffaa kana yoo ilaallu Aani kana Baan kana yoo ta'an jedha. Kiphni isaanii tuuta duwwaadha. Maaliif? Walirraa hin qaban jechuudha. Kan ittiin wal fakkaatan walirraa homaa hin qaban. Kan ittiin wal fakkaatan jira as keessa miseensi isaanii ittiin wal fakkaatan waan hin jirreef kiphni isaanii tuuta duwwaadha. Kanaaf egaa A fi Baan tuutota waliif alagaatii jechuudha. Tuutota waliif alagaati. Kipha waliin hin qaban taanaan tuutonni tokko kipha waliin hin qaban taanaan maal jennaani? Tuutota suni tuuta waliif alagaati jenna jechuudha. Baa kana haa ilaallu. Caan kanadha. Daan immoo kanadha. Caan kipha daa walqixa tuuta duwwaa. Kanaaf Caa fi Daan tuutota waliif alagaadha. Egaa asirratti tuunni Caa kana tuunni Daa immoo kana. Isaan kun waliin fakkaatan sirumallee. Siruma waliin fakkaatan miseensa as keessa siruma waliin fakkaatan. Inni kun qubeedha. Inni kun immoo rog-sadeetu jira, geengoo jira, rog-arfee jira, akkasumallee istaarii jira. Mallattoo urjii jira jechuudha. As keessa an ittiin wal fakkaatan hin qaban. An ittiin wal fakkaatan kana jechuun kiphni isaanii tuuta duwwaadha taanaan an isaan waliif qaban jechuudha. An ittiin wal fakkaatan tuuta duwwaadha taanaan tuutota Caa fi Daa kanaan maal jenna? Tuuta waliif alagaadhaa jennaan jechuudha. Hubadhu. Aan makoo Baa walqixa Baa makoo Aati. Asirratti fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya. Makoo irratti jechuudha. Aadhaaf maal haa fudhannu? Aadhaaf A Baa Caa haa fudhannu. A Baa Caa haa fudhannu. Baadhaaf immoo tuuta baadhaaf jechuudha. A tokko lama haa fudhannu. A tokko lama jennee haa fudhannu isaan kana sadan jechuudha. Tuunni A maal jenne? A Baa Caa qaba. Tuunni Baa immoo A tokko lama isaan kana qaba. A makoo Baa walqixa Baa makoo Aatii jedha. Kun egaa akkamitti walqixa ta'a? Mee haa ilaallu. A fi Baa yeroo walitti maknu maal goona? Hundasaa isa as keessa jirus
walitti maknee barreessina jechaadha. Yeroo walitti maknu sana yoo A keessas B keessas kan wal fakkaatu A fi B keessa kan wal fakkaatu yoo jiraate maal goona? Al tokko qofa barreessina. Asirratti A'n asis jira, A'n as keessas jira, B keessas A keessas jira. Yeroo kana maal goona? Al tokko qofa barreessina malee irra deebiidhaan hin barreessinu jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? A makoo B jechuun gaa maal ta'a yeroo kana? A tokko lama tokko lama B caa ta'a jechuudha. Akkuma argitan A kunuu barreessee tan jira. Kana jechuun tokkuma barreessina malee asis jira waan ta'eef lamaan barreessinu. Kanaafuu isa tokko barreessineerra A jechuudha. Asii immoo tokko barreessineerra kunoo tokko jira. Lama asis jira. Baan kunoo as jira. Walitti maknee yeroo barreessinu jechuudha. Hantuuta A fi hantuuta B. Caan kunoo asii ishii kanas barreessineerra. Kanaafuu A makoo Baan maal ta'a? A tokko lama B caa ta'a jechuudha. Yeroo walitti maknee barreessinu. A makoo B fi B makoo Aan wal qixadha jedheeti jira. Akka wal qixa ta'an ilaalla. Asirratti A makoo B maal jenneerra? A tokko lama B caa ta'e mitiire? Akka inni kana ta'u ilaallaa jechuudha. B makoo A barreessine jechuudha. Maal barreessina amma? B makoo A barreessina. B makoo A. Maal ta'an immoo? Maal ta'a jechuudha? A tokko lama B caa. Inni duraas maanni? A makoo Baan maal barreessine? Kanuma barreessine. Maal? A tokko lama B caa barreessine jechuudha. Walumatti maknee barreessine jechuudha. Garuu A kana irra deebinee hin barreessinu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo maal argina? B argina. B irra kan jiru. Itti aansuudhaan immoo lammaffaa kana yoo ilaallu. Itti aansuudhaan immoo isa kana yoo ilaallu baay'ina A makoo B wal qixa. Baay'ina A ida'uu baay'ina B hir'isuu. Baay'ina A kipha B ta'aa jedha. Kanas hin mirkaneeffanna. Maal goona? Baay'ina A makoo B wal qixa. Baay'ina A ida'uu baay'ina B hir'isuu. Baay'ina A kipha B ta'aa jedha. Asirratti gaa A maalaa fudhannu? A kana jechuudha. A B caa haa fudhannu. Kan B immoo tokko lama caa haa fudhannu. Isaan kanaa fudhannu. Amma kunii fi kun akka wal qixa ta'e ilaalla jechuudha. Baay'inni isaanii. Baay'inni A makoo B yeroo walitti maknu gaa maknee haa ilaallu jalqaba isaa jechuudha. Yeroo maknee ilaallu yeroo makoo isaa barreessinu maal ta'a? A makoo B baay'ina isaa ilaalla jechuudha. Maal ta'a? Makoo isaa yeroo barreessinu A B caa tokko lama. Caa kana irra deebinee hin barreessinu jechuudha. Tokkicha barreessineerra waan ta'eef. Baay'inni isaa meeqa? Tokko lama sadii afur shan. Baay'inni isaa meeqa? Ishii kana hin dagatinaa. Shan jenneerra. Shan.
inni kun akka 5 ta'e ilaalla jechuudha. Asitti baay'inni A meeqadha? Baay'ina A meeqa? A meeqa jennee turre? A jechuudha. A B C jenneeti turre. Baay'inni isaa meeqa? 3 mitiire? 3 ida'uu baay'inni kan A jechuudha. 3 kan B immoo meeqa ture? Innis 3 baay'inni isaa kan B jechuudha. Innis eenyudha? 1 2 C jennee turre baay'ina kan B jechuudha. 1 2 C jennee turre. Innis meeqa? 3 ida'uu 3 hir'isuu asitti immoo A kipha B'ti. A kipha B. Kipha A fi B maanni C'dha. Baay'ina A kipha B. Innis maanni asii C walirraa qaba jechuudha. Kan inni waliif qabu kipha. Innis baay'inni isaa meeqadha? C qofadha. Innis maal ta'a? Hir'isuu 1 jennaa jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? 3 ida'uu 3 meeqa? 6 hir'isuu 1 meeqa? 5 ta'e jechuudha. Asitti inni arganne meeqa argannee turre? Asitti 5 asittis kanaafuu inni kun 5 wal qixa 3 ida'uu 3 isa kana meeqa ture? 3 inni kun 3 inni kunoo kibni isaa meeqa arganne? Hir'isuu 1 kanaafuu 5 wal qixa 5 jechuudha. Gama lamaaniinuu wal qixa ta'eera. Fakkeenya 13ffaa kana haa ilaallu akka ifa isinii ta'uu fi baay'inni A 7 baay'inni B meeqa? 2 ta'a jechuudha. 3 fi baay'inni A kipha B 5 yoo ta'an A makoo B barbaadii jedha. A makoo B barbaadii jedha. Maal goona? Baay'ina A makoo B jechuun maal jechuudha? Baay'ina A ida'uu baay'ina B hir'isuu baay'ina A kipha B'ti. Kanaafuu kan isa kanaati kan nuti barbaannu jechuudha. Ishii kana barbaanna waan ta'eef wal qixa jenna. Baay'inni kanaa meeqadha? 7 ida'uu baay'inni kan kanaa meeqadha? Kan B 3 hir'isuu kibni isaa immoo meeqadha? 5 asitti kun meeqa? 10 hir'isuu 5 ta'a. 10 hir'isuu 5 meeqa? Kanaafuu 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti baay'inni A makoo B meeqa ta'a? Wal qixa 5 ta'a jechuudha. Kun asirratti isiniif hojjeteetti jira. Itti aansuudhaan immoo kan haa ilaallu. Baay'ina A makoo B 10dha. Baay'inni tuuta A immoo 3 kan B immoo baay'inni tuuta B immoo 8 yoo ta'an maal isaa barbaada? Kipha isaa barbaadaa jedha asitti immoo. Maal gootu? Asirratti ishii kana kan barbaanna ishii kana barbaanna jechuudha asirratti. Kana jechuun foormulaa ishii kana jechuun gaa asirraati ishii kanarraati maal barbaanna? Ishii kana barbaanna. Kamitti barbaanna? Maal gootu? Ishii kana kan barbaadda waan ta'eef maal gootu jechuudha. Baay'ina isa kanaa meeqa nuu kennee jira? 10 nuu kenneeti jira. Kunoo akkuma asirratti argitan jechuudha. Meeqa nuu kennee jira? 10 nuu kennee jira. Itti aansuudhaan immoo kan isa kana kan E jechuudha. Kan E immoo meeqa nuu kennee jira? 3 nuu kennee jira. Kunoo asirraa ilaaluu dandeessu. 3 kan B meeqa nuu kennee jira? 8 nuu kennee jira. Maal goona? Kunoo 8 kan barbaannu gaa ishii kanadha. Yeroo kana maal goona? 10 wal qixa
meeqa kan yeroo kana walitti daan 11 ta'a. Hir'isuu baay'ina kipha A kipha B kan barbaannu isa kanadha jechuudha. Baay'ina A kipha B barbaanna jechuudha. A kipha B kan nuti barbaannu. Asitti egaa asirratti 10 wal qixa meeqa 11 hir'isuu baay'ina kipha A kipha B'ti kan nuti barbaannu. Amma maal goona 11 kana maal goona achi dabarsina. Gara kanatti dabarsina jechuudha. Yeroo kana maal ta'a negatiivaan darba. Hir'isuudhaan darbaa jechuudha. Yeroo kana negatiiva 11 ida'uu 10 wal qixa negatiiva maal ta'a negatiiva isa kanaa ta'a jechuudha. Baay'ina A kipha B ta'a. Kun meeqa ta'a asitti 1 ta'a jechuudha. Negatiiva 1 wal qixa negatiiva baay'ina A kipha B jenna. Sana booda gama lamaaniinuu negatiivaaf hirraa jechuudha. Negatiiva balleessuudhaaf jechuudha. Negatiivaaf hirra. Negatiivaan balleessina. Negatiivaan balleessina. Sana booda maaltu nu hafa? 1 qofa nu hafa jechuudha. Kanaafuu baay'inni A kipha B meeqa arganne? 1 arganna jechuudha. Kanaafuu baay'inni A kipha B maal ta'a? Wal qixa 1 ta'a jechuudha. Kunoo asirratti isiniif barreessee jira. 1 arganna jechuudha. Baay'ina A kipha B 1. Egaa haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 1.5 waliin kan ilaallu ta'a. Haga sanatti nagaan naa turaa isiniin jedha.